Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa haadha isaa aadde Guddattuu Horaa fi abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Lixaa Shawaa Bahaa magaalaa Ambootti dhalate. Artist Hacaaluun maatii isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u, obboloota dhiiraa 6 fi obboleewwan durbaa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Hacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddates dubbata. Barnoota isaa hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti barate. Hacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u, akaakayyuu isaa biras jiraateera. Akaakayyuu isaa waan baay'ee jaallatuufis mana barumsaa isatti dhiyoo jiru dhiisee naannoo mana akaakayyuu isaatti jiru deemee fagoo deemee barachaa ture. Hacaaluun magaalaa Amboof oolmaa guddaa ooleera. Akkasumas uummata Oromoo hundaa fi Amboon magaalaa Oromiyaa gara dhiyaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Magaalaan kun Finfinnee irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 125 fagaattee kan argamtu yoo taatu, goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Hacaaluun ijoollummaa isaarraa kaasee uummata isaaf maatii isaaf quuqama qabaachuu isaarraan kan dubbatan hiriyoonni isaa bara 1995 wayita barataa turettis uummata isaaf falmuuf ol jedhee fuuldura galee dubbachuuf mormaas ture. Ijoollummaa isaarraa kaasee fedhiin muuziqaaf qabus olaanaa ture. Haa ta'u malee garuu abbaan isaa obbo Hundeessaan Hacaaluuf fudhatama hin laanne, akka inni sirbuuf hin barbaadan turanii. Obbo Hundeessaa Boonsaa ilmi isaanii Piroofeesara yookaan Dooktara akka ta'uufis hawwu waan ta'eef weellisaan gola qabu goolloo malee jechuun qaanessus ture. Garuu fedhiin isa keessa jiru lolaa fi xirduu abbaa isaatiin hin daangeffamne. Yoo maatii biraa bahee loon tiksu afaan isaa osoo walitti hin qabatiin gungumaa oola. Ijoollummaa isaarraa kaasee sirba Daawitee Mokonnonii fi Sayyoo yookaan Tsaggaayee Dandanaa sirriitti weellisuu fi akka isaan hordofuu jaallatus dubbata. Hacaaluun sirba Daawitee Mokonnon kan farda gurraacha lagarra kaachisanii osoo wal jaallannu wal nu wallaalchisanii. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii. Qoricha naaf hawwitee sanoo dhagaye jedhu afaan isaarraa akka hin buufne dubbata. Yeroo sanatti Hacaaluun weellisuu malee akkamitti akka walaloo fi yeedaloon barraa'ullee hin beekus ture. Barataa cimaa ta'uusaa hin beeku garuu dhugaan jiru Dooktara ta'ee biyya kana jijjiiruu akka danda'u hiriyoonni isaa ni himu. Wayita barataa turettis miirri inni qabu muuziqaa ta'us uummata isaaf dursa laataa ni mormaaf. Kanumarraan kan ka'e bara 1995 wayita barataa sadarkaa lammaffaa turetti umurii isaa waggaa 17tti qabamee mana hidhaa Karchalleettis darbatame. Yeroo Karchallee Amboo turettis namoota maqaa ofii barreessuu hin dandeenyeef akkasumas waa dubbisuu hin dandeenyeen bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uun barnoota ga'eessotaaf jalqabsiise. Namoota baay'eef wabii jireenyaas ta'ee ture. Hacaaluun waggoota 5 Karchallee Ambootti yoo dabarsu abbaa fi hiriyyaa isaa qofaa deddeebi'anii gaafachaa turan. Abbaan koo jedha Hacaaluun yeroo mana hidhaa dhufu, jabaadhu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiraatii naan jedhas ture jedha. Anis jabina isaan naaf laatan qabadhee jabaadheen hojjedhe. Hacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee muuziqaa isaa namoota waliin mana sirreessaa jiraniif yoo sirbu namoonni nafaana imimmaan isaanii buusu ture. Ani sirbuu malee qabiyyee isaaf hin cinqamu. Yeedaloo isaas yoon miira keessa galu ofii isaaf naaf dhufa jedha. Sirboota baay'ees barreessuu eegalee waan isin ajaa'ibu sirba yookaan albama isaa jalqabaa keessaa sirbootan 9 mana hidhaa taa'ee barreesse. Walumaa galatti albama isaa jalqabaa mana sirreessaattis xumure jechuun ni danda'ama. Artist Hacaaluun turtii waggaa 5 booda bahee achi Karchalleetii bahee Finfinnee galee achittis na qabanii torban tokkoof maakalaawwii na hidhan hamma tokko bilchaadhee akkan bahu na godhe jedha. Waan hundaa of eeggannoodhaan akka raawwatus isa taasise. Oolee bulee abbaan isaa kara ilmi isaanii filatetti hin amanne. Daandiin isaa barumsa akka ta'u yaalanis hin taanii fi isaanis inni yaada hin kaasne gammachuu hin qabani jechuu moo miti. Sirba weellisaa hangafaa Wasanuu Diddoo jabbiloota koo gaafa sirbis guddaa gammadanii. Ilma abbaa caalitti fudhatanii guddattuu ilmi kee reefu sirbe jechuu isaanii harmee isaarraas dhagayeera. Amma garuu obbo Hundeessaan ilma dhalchan dhaalsisaniiru. Amma Hacaaluun kan uummata Oromooti. Hacaaluun sirboota isaa miira nama to'atan hedduu uummata Oromoof kan gumaache jira keessa jedhu.
Albamii lamaan barootan darban sana keessa bahan jaallatamummaa ol aanaa akka horatanis ni beeka, garuu ammas uummata koo biratti ni leellifama jedhee hin weellisne. Miira koo kan quuqu uummata koon dubbachaa ture. Miira koo waan na quuquufan uummata koof dubbachaa ture. Walleewwan albama isaa bara 2009 fi 2013 bahan kan mata dureen isaa Sanyii Mootii fi Waa'ee Keenya jedhu gurra uummataanis gahee jira. Albamoota kanneen ala yeroos as dhiyoo kanatti sirba qeenxee maalan jiraa jedhuu fi jirraa gurra uummataan gahuunsaa fudhatama olaanaa argateefii jira. Sirboonni isaa daawwatamuun iddoo olaanaa kan qabatanidha. Akka fakkeenyaaf yoo ilaalle seenaa uummata Oromoo keessatti sirbi yuutuubii irratti 1.5 miiliyoonii ol daawwatame hin jiru. Kun fudhatamummaa muuziqaa isaa kan nutti agarsiisudha. Hacaaluun qabsoos ta'ee muuziqaa kan eegalee ijoollummaa isaa irraa ta'edha. Artist Hacaaluun nama siyaasaati jedhamee yeroo gaafatamuttis an nama siyaasaa miti, siyaasa hin beeku, kanan beeku rakkoo uummata koo irratti raawwatamuuf sagalee ta'ee tajaajilu yoo ta'u, namoonni akka fedhanitti na kaa'uu danda'u, sun anaaf homaa miti jechuunis goolabaa. Haadhi warraa Artist Hacaaluu Hundeessaa Aadde Fantuu Damissoo Dirroo jedhamti. Ogeettii fayyaa yoo taatu Artist Hacaaluu waliin jaalalaan waggoota 17 erga waliin turanii booda gaa'ela raawwatanii abbaa ijoollee 3 ta'aniiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa haadha manaasaa Aadde Fantuu Damissoo irraa ijoollee shamarranii 3 argateera. Artist Hacaaluu Hundeessaa sirba albama isaa jalqabaa irrattis oolmaa kee kan jedhu isheef akka weellises ni dubbata. Yeroon mana hidhaa Karchallee Amboo turettis torbeen deddeebitee waan gaggaafachaa turteef waan isheef xiqqaataa jedha. Artist Hacaaluun akka artistoota biroo biyya isaa osoo hin ba'in asitti hin qabsaa kan jedhu biyya isaa jaallate. Ani biyya koof dubbadhee malee nama ajjeeses miti, kan biyya koorraa na dheessisus hin jiru. Namoota baay'ee na doorsisuu yaalanis tasuma anaan homaa gochuu hin danda'an jechuunis ni dhaadata ture. Artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo konsertiif biyya alaa deemes Hacaaluun achitti hafa jedhamee haasa'amaa turus Hacaaluun an achitti hafuuf hin deemne, biyya kootti deebi'een biyya koo keessatti du'a malee biyya namaatti hin hafu jechuunis deebi'ee gara biyya isaatti deebi'ee qabsoo Oromoo irra gahee fi dhimma galma Barkumee akkamitti ibsita jedhamee yeroo gaaffii gaafatamus ani qabsoon Oromoo har'arra jiru baay'ee kan natti toluu fi uummanni koo yoo bilisoomee argan hawwii koo ture. Kunnaaf milkaa'uun isaa hedduu natti tole, garuu ammas sodaa tokkoon qaba. Dhaabbileen Oromoof falman gaaddisa tokko malee sassaabamuu dhabuun isaanii daandii xinnoo banaa qabdu natti mul'ata. Galma Barkumeetti ani akkuma siin jedhe miira koo nan deema. Quuqama osoo cirrachi kophee keessan si qorquu dhaabbatee deemuu hin dandeessu. Kanaaf miira gaaf sana ture anaaf sanaafan shallalee. Ani galma Barkumee irratti sirbuun koo bu'aa amma argamee fi wanti inni buuse tokkollee hin jiru. Garuu uummanni koo yoo gahee qabda naan jedhe ni fudha. Yeroo ammaa kanatti Artist Hacaaluun uummata Oromoo gargaaruu irratti kan fuulleeffate yoo ta'u, gama biraatiin immoo dura ta'aa fi walitti qabaa gumii artistoota Oromoo ta'uunis tajaajilaa ture. Artist Hacaaluun ilma sabaaf dhaabbatee nama beekaa, nama uummata isaa kabaju, nama uummata isaaf of wareegu ta'uusaa haasaa isaa keessattis ni dubbata ture. Dhuma irrattis Artist Hacaaluu Hundeessaa guyyaan hin yaadneef guyyaan hin abjoonne tokko dhalatee fi shira mootummaa kanaan xaxameen haadha warraasaa ganamaa haadha ijoollee isaa irraa dhiisee addunyaa kanarraa du'aan godaanee. Shirri mootummaan kun xaxe Hacaaluun maaliif Oromoof Oromiyaaf qabsaa'ee jedhee qaroo sabaa Oromoof Oromiyaaf qabsaa'ee kana wareegee. Hacaaluun harka salphoof harka gadheet iddoo gadheet wareegamee duun isaas dura saree ta'ee maatii isaas firoottan isaas uummata Oromoo goggomsiisee hammarraatti dhugaan isaallee hin baane. Artist Hacaaluuf kan hin wareegamne, kan hin boonye, kan hin duune, kan hin hidhamnes hin jiru. Hammarraatti hundumtuu du'a isaa kulkulfataa boo'aa jiraata. Artist Hacaaluun erga du'ees duun Oromiyaa irraa hin dhaabbanne. Dhiigni isaa walleewwan goototaaf qabsaa'ota Oromoo baay'ee fudhatee deemaas jira. Shirri mootummaa kanaan qabsaa'ee harka Hacaaluu irratti hiikkate har'allee uummata Oromoo dhiiga dhangalaasaa lafee cabsaa jira. Hacaaluun Oromoof Oromiyaaf qabsaa'ee Oromoof Oromiyaaf wareegame.
nan sobeenuun jedhee osoo takkaafiisaa saba isaan sobeeniif saba isaan ganiin dhugaa Oromoof cichee wareegamee qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufaa ilma sabaa Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa seenaan kee boollaan walitti yaadatamaa boolla kee daadhinaa guutuu nagaan boqodhuu an kan mishin qindeessee Caaltuu Tamaskeenii hambaa miidiyaa laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa galatoomaa.